Ini
سينا hojjetaa jirra. Seenaan kun biyya Ameerikaanii keessatti kan mataa duraati. Namni tokko biyya Oromootti dhalatee, biyya Oromootti guddatee, Oromoo wajjin guddatee, nama Oromoo jaalatu. Jaalatteen Oromoo innis nama warri isaa maqaa baasaniif Tasfaayee Gabra'aaf jedhamee maqaan ba'e. Namni kun anaanis abbaa iftuus haadha godhatee iftu ka'ee dhaabbata. Tolfatee obboleewwan ishii akka adaadawwanitti godhatee karaa kanaanis immoo warra dhiiraa akka obboleewwan akka wasiillan akka eechummanitti fudhatamee karaa kanaan 5 gadaa 5 karaa kanaan 5 gadaa 5 amma inni ana wajjiniin 5 kan guun inni ka'ee nu wajjiniin ani ilma keechanan ta'a jedhee irreecha kanarratti silaa akkuma oosan dhumeen biyyatti galuudhaaf kan ture irreecha eeggadhee waan kana ficu malee biyyatti hin deebi'u jedhee hamma ammaa kana ture. Egaa namni kun jaalaltee isaa namni kan inni barreeche keessa shammoo akkas barreeche san keessa hooxinnaati tokko kan hin dubbisin hin jiru. Hundumti isaatu kan inni barreeche warra maalumaaf maqaan Oromoo dhaama. Hamtuudha waan hin ta'iniin achi. Oromoo wallola waan hin jedhaminiin achi. Oromoon addaan bittinnaame waan hin jedhiniin achi. Tokkummaa Oromoo kan himu, humna Oromoo kan himu, jabeenya Oromoo kan himu. Maalumaaf barreechama jedhanii warra maraatutu ture. Warra maraatutu ammas jira. Namichi kun immoo caalawun maraacha dhugaan beeka. Akka gaarittan beeka keechattan dhaladhee keechattan guddadhee jedhee irra deddeebi'ee barreeche. Gaafa caaltuu barreechu kan hin maraatin hin jiru. Bakka hundumattuu. Wanni balleecha hin jiru. Hundi keechanuu kana keecha dabartan kan caaltuu sun Oromoodhaaf haraameti. Hunda keenya. Hamma dhiigni keenya nu keecha yaa'utti salxin gaallaa jennee raawwannee garafamnaatu ture. Baay'een keenya warri xixinnoon kun kana nagarree beeku wallaahi sodaaf haa tolu. Kanaafi kana hunduma keecha dabarree kan geenye garuu maalumaaf barruurra taa'a. Hin beeku kan nu garafu isaan kan maqaa keenyatti kolfu isaan kan biyya keenya fudhatanii namaa gadi nu godhu isaan. Namichi kun garuu ija banatee dhugaan tuni ba'uuti ishiirra jira. Dhugaan ba'uu isarra jira. Kanaafi ani immoo hamma lubbuun koo jirutti dhugaarraa gara hin galu. Abbaan fedhe gara nan galchu. Politikaan fedhe gara nan galchu. Hookan horiin naa kennan gara nan galchu. Hookan immoo bakka guddaadhaan nagaan warra na sossoban kunis nan goomsu Oromoo warra.
wanni hundumtuu Oromoorran fedhii Oromoo kan Oromoo guddisu ta'utu sarara jira jedhee kan inni itti amanu bi'irii isaa duwwaan ishiidhaan itti gattaa'ee waan baay'ee nama hojjeta. Amma caalattuu as dhufee ani ilma keessan ta'uun barbaada jedhee kunoo ilma keenya ta'uudhaati bakka kanatti ogaa argamu wanti keenya egaa maal godhe saniin achi iftuunis waan haasoftu hin qabdi waan jettu qabdi saniin achi egaa yeroo yeroodhaan odoo eeggatu yoomuma guyyaa sun gaa odoo jedhu guyyaa odoo lakkaa'u biiftuu baatu biiftuu littu hammamtu naafe odoo jedhu har'a gahe kuni gammachuu guddaa nuufis nus immoo yoomuma namicha Tasfaayee jedhamu san arginee wajjiniin isa walakkaa keenya goonee Oromummaa isaa fudhachiifna jennee oduu akka abjuu nutti fakkaatee eegnu har'a kinoo galanni waaqaa hin badini guyyaa irraatis rooba waan inni nuu dhaame hamma kana fixanitti roobu jedhee dhiisee saniin achi waan kunooyi gaaddisa nuu godhee akka aduun nun gubne waan hundumaa waaqnis qophaa'aadha nama duwwaa miti qophoofneer amma gaa maqaa isaas bitaa mirgaan Oromoon ummata demokraasiiti yookaan beektan hin beektu ummata demokraasiiti. Fakkeenya tokkoon isinitti hima namatu Oromoon jeneraala qabaa jedhe eenyuun ennaa waaqoo guutuutii jedhe waaqoo guutuu jeneraala jennaanani maal haasoftaa jeneraala Haile Sillaasee duwwatu shoomaa hin jiruun jedheen yaaluu beekoo ati gowwaadha kanaaf ashaa jeneraala dhuguma nugusatu shooma kan Oromoo ummatatu shoommataa isa biyya warra baaleeti jeneraal jedheen maal goota kanaan jedhe argitanii demokraasiin keenya akkas abbaan fedhe ka'ee kan jaalatu kan harma hodhe kan birri warqii dhaqeetti gadi dhangalaasu kan farda gaarii kenneefi lafa manaasii kenne jeneraal sin jedhee shaalaqaa sin jedhe kan jedhamu miti Oromoon kan nu jaalatu makeechaaf kanaafi bifa akkanaatiin hoggaa laallu Oromumatu jaalate isa Oromoon hin jaalate innis Oromoo jaalate isatu fedhii qabaate Oromoonis fedhii qabaate wanni tokkollee humnaan kan ta'e hin jiru homaa hin qabnu jedhana homaa wanni inni nurraa argatu hin jiru wanni nurraa argatu jaalalteetuma san akkuma laphee keenyan akka fudhannu hammam akka inni nu jaalatu kanaafi har'a ilma keenya ta'ee dangaan dhiyaatee dammi dhiyaatee aannan dhiyaatee maal qabna ree namni mudube warri nu jubbu waan kana qabnuufi hin qaban isaan na warri nu jubbu aannan qabna damma qabna midhaan qabna biyya qabna lafa magariisaa qabna kan inni ammoo uffate na kanaafi kana waan qabnuuf har'as kinoo kana hundumaa qabeenya keenya fagaannullee asitti finnee jirra har'a inni Oromoo ta'a amma iftuu hin haasoftaa ishiin hoggaa fitte waan gabaabaa fedhu afaan Amaaratiin fedhu afaan abbaa fe'eetiin nu taasisuu danda'a akka inni qajeelfatee dubbatutti saniin achi dubbiin sanirratti xumurama maqaa isaa isinitti himna ammasitti isinitti himnu maqaa isaa. Hayyee yaa saba yaa lammii yaa Oromoo har'a namni nutti makame gammada. Harka rukuttanii jiru. Aadaadhuma keenya namas guddifachuun namas ofitti qabuun namas firoonfachuun nama alaas ilma godhachuun har'a nama kana ilma godhachaatii jirra. Egaa harka bal'ifadhaatoo garaa bal'ifadhaatoo jaalalaanii nuuf dhadhaa. Fudhattanii gadaashananii nu fudhattanii egaa fudhachuun waan baay'ee of keessaa qaba.
ilmi ofii hoggaa kufe hin kaasani ilmi ofii hoggaa beela'e hin laataniif ilmi ofii hoggaa dheebote hin obaasani ilmi ofii hoodaare hin uffisani ilmi ofii yoo diina qabaate diina irraa dha'ani kana hunda gootuure ulfaadha egaa akka ilmaatti fudhattaniittu waan hunda goona jettaniittu waadaa seentaniittu waadaa waaqa Oromooti egaa waadaa seenani lammii itti makamte lammii keessan innarra lammii keessatti macca jira tuulama jira itu jira obboluu beena gargaari Eriga karraju jira afran qallootitu jira boorana jira gujiitu jira macca jira jennee irra kun kana hunduma jira tuulama jira tuulama irra kana hundumatu jira maqaan kennaami maqaa kee himadhu Seeko mandootu jira kan biraa himi wallo ada tuulama wallotu jira innu ada wallo kan biraa raayyaa kun hundumtuu walitti Oromoodha Oromoo kunoo namni kuni nu gidduu jira namni kuni dhufee nutti makame fudhattaniittu har'aa jalqabee inni Oromoodha jedha booda immoo hoggaan Oromummaa isaa fudhatee akka Oromummaa isaatti fudhatutti inni fudhata ani fixee Sole kan isaan ugaa ነገር ካለ በአማርኛ አላለ ኦኬ ለዚህ የተከበረ ቀን በመብቃቴ ዋቃ ጉራቻ የተመሰገነ ይሁን እኔ ድሮም ኦሮሞ ነበር አሁን ግን በባህላዊ መንገድ ኦሮሞ መሆኔ ተረጋግጧል ለሚጠሉኝ ሀዘን ለሚወዱኝ የደስታ ቀን በመጨረሻ በአዲሱ ስሜ ወደፊት መጽሐፌን እቀጥላለሁ አመሰግናለሁ ሰላም Mulana bastare? Machisa? Machisa chitti gona. Ganara jolle kudantu jira karre gale. Ega wal makitte ifachuudha kana takkinni. Amma maqaadha kan himnu. Maqaadha kan himnu. Odoo maqaan himini sirna moggaasaa waan fidnu jira. Ilma keenya Booranatti moggaase abbaa fi ufii bulee Booranaa fi Oromoo haa bulfatu jedha. Bulee Oromoo fi Booranaa bulfatu. Ilma keenya Maccaa Tuulamatti moggaase ufii bulee Maccaaf Tuulama haa bulfatu jedha. Ilma keenya Wallotti moggaase ufii bulee wallo ufii bulee ummata wallo haa bulfatu jedha. Ilma keenya raayyatti moggaase ufii bulee ummata raayyaa haa bulfatu jedha. Ilma keenya Arsiitti moggaase ufii bulee ummata Arsii haa bulfatu. Ilma keenya Baaleetti moggaase ufii bulee ummata Baalee haa bulfatu. Ilma keenya Gujiitti moggaase ufii bulee ummata Gujii haa bulfatu. Ilma keenya Karrayyuutti moggaase ufii bulee Karrayyuu haa bulfatu. Ilma keenya
Oromooti moggaase. Ufii bulee. Oromoo yaa bulfatu. Egaa kuni eebba nu qabnuufi milkii laallaa milkii kadhanneefi jecha ያልነው በሙሉ በጣም ግንድ የሆኑትን የኦሮሞ ምሰሶዎች ነው ስም የጠራ ነው። ልጃችንን በዛ በምሰሶ ጎሳዎች የሁሉም ልጅ መሆኑን የሚያረጋግጥ የነሱን ስም እየጠራ ነው። ያ ከረዩና መጫና ቱለማ ቦረና የተባለ ስም ነው። አንተ የአዳአ ብቻ አይደለም የሁሉም በኦሮሞ ማከል ስትሄድ የትም ቦታ ንጹህ ሰው ነው የሁሉ ኦሮሞ እና ለዚህ ነው እንትን ለማለት የቻልነው ይሄንን አንተ ለየትኛው ሙጋሳ እንደሆንክ ስናረጋግጥ ለአንድ ጎሳ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ለኦሮሞ መሆኑን ለማረጋገጥ ነው። ከነረተ አኔ ወሊና ሶፍኔ መቃንኮ kanuma kooti maqaa abbaa kootii garuu seenaa guddaan irratti hojjedhe hamma har'aatitti maqaa abbaa kootii Gabra'aab kan jedhamu maqaan suni kan kootii miti kan abbaa kootiiti akkuma demokraasii oromootitti ani sirna oromoo hundumaa duubatti hin deebi'u maqaa abbaa garuu maqaa abbaa kootii kan seenaa san karaa fuulduraa kan ittiin waamamu doonteen kan tanaan dura seenan ittiin hojjetame san maqaan sun akkuma jirutti naa taa'u jedhee waan gaafateefi kana walgeenyee haa taa'uu fi maqaan sun jennee daawwannee dabarsinee jiru. Amma kan qabnu maqaa isaati kan Oromaa. Maqaan isaa tanaan dura Tasfaayee jedhama. Amma waa lama filate. Kan galaan naan jedha inni gaa galaan keechaa dhufe warra galaan caaltu warra galaan hin beektuuti kan galaan kan gadaa kamooyyaa jedhe anillee caalaa gadaadhuma jedhin jedhe gadaani gadaa shanan erga silaa jenne san hundumaa walitti qaba ogaa galaan jenne galaanuma duwwaa walitti qaba kanaafi waan maqaa gadaa sanii walii gallee fudhateera. Inni ammaa qabee galaan. Gadaa. Maqaa kana jaalattanii. Maqaa kana mucaa keessanii jaalattanii. Maqaan isaa eenyu? Gadaa. Maqaan isaa eenyu? Gadaa. Karatti illee wagartan akkam bulte gadaa jettuuni. Akkam bulte gadaa jettuuni. Akkam olte gadaa jettuuni. Nagaan buli gadaa jettuuni. Toleega kan caala harki keechan immoo xiqqoo Oromoo. Amma annantu jira. Ganaa yooma wal gallakkisi. Gadaatu jira. Waan nyaatamutu jira. Asaan godhu respond godhee jira. Inni godheera. Kan Oromoo duwwaa miti warra eeggatutu jira. Laki jira namni. Felisati barri godhatu kan waan duraa godhataa jira. Har'a sogaa jiraate giddii. Laki jira. Booda jira. Keessaa dhufuu qaba abbaa nama dhiibdee akka guutuu ta'uu qaba. Kun seermonii isaati. Jedha amma ajandaan baafnu gara waaqaa kan gammachuu dhiisaa ajandaa isaati. Nu yaadachiisu isaati kaa galatu. Akadama kana mi'aay. Akadama mi'aay. Mi'aay. Moolii mi'aay. Mi'aay. Dammi mi'aay akkasumas Oromoo mi'aay. Mi'aay. Oromoo sanas keessatti kan guddate ani Oromoodha. Har'a
harka da amale warne camera tu amma technology kana tu no balle civil everybody is there amma eebbana dandeemna akkuma jirru kanatti araaraaf deemna jecha bakka irreechatti qajeelna jecha miini kun qadaadamu achi bakka ofoleetti qabnee achitti dandamee waan goone asumatti baranne asumatti geessisne okay ato bakkuma gole egaa amma qophii irreecha qophaadha hundumti keechanu marga xinnoo doo qabaatanii gaariidhaan margi toluma abbaatu hammata achi dhaqaati marga sabudata bolo bene warti indu kade mari yego ko to gadi ka ko dina oromo dai dina oromo malle calqabte tachifofi adike kuni adda gari milki gari hata oromo da arkike kuni hirrero mo hata oromo rattin debi ini oromo da fatums ati kan oromoti oromo da tumsi kan oromo ta hata ayeti ajin oromo sikenini rahaye amma fillera amma tumera ulfata ጤና ይስጥልኝ ገዳ ገብረ ማርያም ከዛሬ ጀምሮ ገዳ ገብረ ማርያም ነው። ጤና ይስጥልኝ እድምተኞቻችን አሁን ዛሬ በኢሬቻ በዓል ላይ ትልቅ እንግዳ አግኝተናል። እስቲ በመጀመሪያ ራሱን ያስተዋውቀን ማልበል ተስፋዬ ገብረ አባላለሁ ከዛሬ ግን በሞጋሳ ባህል መሰረት ባህላዊ ስም ተሰጥቶኛል። ይህም ስም ገዳ የሚል ስም ነው የተሰጠኝ። ስለዚህ በሁለቱም ስም ወደፊት ጠራለሁ። ገዳ ገብረአብም ሌላው ስሜ ነው ማለት ነው። ስለ ስራዎቼ ብዙዎች ያውቃሉ። ኦኬ በጣም የሚገርም ነው። ለመጠየቅ የፈለኩትኝ ተስፋዬ ወይም ደግሞ ከዛሬ ጀምሮ ገዳ
ተብለሃል እንዴት ነው ራስህን የምትገልጸው ብዙ ተወረዶችን አልፈ ነው ለኦሮሞ ህዝብ መስዋዕትነት እየከፈልክ ያለውና አንተ እንዴት ነው የምትገልጸው ስለ እውነት ነው እየሰራ ያለው እስቲ ራስን በምን መንገድ እንደምትገልጽ ብትገልጽልን ለኦሮሞ ህዝብ መስዋዕትነት እየከፈልኩ ነው ብዬ መኩራራት አልፈልግም ምክንያቱም በከፍተኛ ደረጃ ህይወታቸውን በመሰዋት ላይ ያሉ በርካታ ታጋዮች ባሉበት ሰዓት የኔን አስተዋጽኦ ማጋነን አይገባም ብዬ አምናለሁ በጣም ትንሽ ስራ ነው የጽሁፍ ስራ ነው የተሰራው 2% ወይም 1% ሊሆን የማይችለውን የኦሮሞ ጥያቄዎችና የኦሮሞ ታሪክ ላይ ትንሽ ስራ ነው የሰራሁት ወደፊት ብዙ ስራ ሰራለሁ ያስባል በጣም ጥሩ ተስፋዬ ገብረአብን በዚህ መልኩ ብቻ ነው የምትገልጸው እንደም የዛሬ ገዳን ራሴን መግለጽ በቃ ለመጠይቅ እንዳይከብደኝ ብዬ ነው ከዚህ በፊት ጻፍኳቸው መጽሐፍ ላይ ራሴን በሰፊው የገለጽኩ በመሆኑ ምናልባት መጽሐፎቼን ያነበቡ እኔን በሚገባ ያውቁኛል ብዬ ገምታለሁ በጣም ጥሩ ዛሬ የኢሬቻ በዓል ላይ ነው ያገኘው ጉባ ላይም ነበርክ እንዴት አገኘው ለነገሩ በፊትም ታቋለ በውጪ ዛሬ እዚህ ዲሲ ነውና የምትገኘው እንዴት አገኘው የኢሬቻ በዓል ምናልባት ከአብዛኞቹ ኦሮሞ በተሻለ አውቃለሁ ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም በመላ ኦሮሚያ የኢሬቻ በዓል በጠፋበት ዘመን ቢሾፍቱ ላይ ብቻ ነበር የኢሬቻ በዓል የሚከበረው ስለዚህ ከልጅነታችን ጀምሮ የኢሬቻን በዓል ያከበረን በማደጋችን ኢሬቻ በበዓሉ በደሜ ውስጥ ያለ ነው ያመሬሆ ያለን እንሄድ ነበር ከኦሮሞ ህዝብ ጋር በዓሉን ቅዱስ በዓል እንደሆነ እናውቅ ነበር እንወደው እናከብረው ነበር ለኔ አዲስ አይደለም የቀጠለ ነው ከቢሾፍቱ ውጪ ግን ይህን በዓል ሳከብረው ሁለተኛ ጊዜ ነው አምና አምስተርዳም ላይ አክብሬዋለሁ ዘንድሮ ደግሞ ዋሽንግተን ዲሲ አክብሬዋለሁ የሚመጣው አመት ደግሞ የት እንደምናከብረው አላውቅም ቢሾፍቱ ላይ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ በጣም ደስ ይላል በመጨረሻ ልትገልጸው የምትፈልገው መናገር የምትፈልገው ነገር ካለ እድሉን ልስጥህና በዚህ እንደምደም አዎ አንድን ነገር ስንተች ሁሉ ጊዜ በእውቀት ቢሆን ይሻላል የሚል አጭር ነገር ነው መናገር መፈልገው የኢሬቻ በዓልን አስመልክቶ አንዳንድ ሰዎች በአዳም ልኮ ይሉታል አለማወቅ ነው አንድን ነገር ምንም ሳያውቁ ከመተቸት መታቀብ ያስፈልጋል መጀመሪያ ማወቅ ከመተቸት በፊት ማወቅ መመርመር ይገባል የሚል እምነት አለኝ የኢሬቻ በዓል ቅዱስ በዓል ነው አምላክን የሚመሰገንበት በዓል ነው ልዩ የሚያደርገው የኢሬቻን በዓል ግን ማንኛውም የተለያየ እምነት ያለው ሰው ሁሉ ሊያከብረው የሚችል በዓል መሆኑ ልዩ ያደርገዋል መግለጽ የምፈልገው ግን ከመተቸት በፊት ማወቅ ጠቃሚ መሆኑን ነው እጅግ በጣም ለአደረክልን አጭር ቆይታ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ መልካም በዓል ይሁንልህ አመሰግናለሁ ገላቶ Rama
Rama